Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baroftu mata dureen irra waliin ilaalu lama tuqaa sadii classification of physical quantity kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. At the end of this section you should be able to jedha. Erga mata duree kana xumurtanii booda waan isin baruu qabdan, ibsuu danda'uu qabdan, hubachuu qabdan asirratti isinii tarreessee jira. Innis maali? Classifying physical quantities as a fundamental and derived physical quantities kan jedhu. Describe derived physical quantity in terms of fundamental quantity. Differentiate between the fundamental and derived unity. Classify physical quantity as scalar and vector quantity. Isaan kana ibsuu danda'uu qabdu jechuudha, hubachuu danda'uu qabdu. Physical quantity. Physical quantity. Definition isaa ilaalu. A physical quantity is anything that you can measure. For example, length, temperature, distance, and time are physical quantity. Egaa physical quantity kan jennu maani waan safaruu dandeenyu tokko jechuudha. Waan safaruu dandeenyu tokko maal jenna? Hunda isaa jechuudha. Physical quantity jenna jechuudha. Waan safaruu danda'amu maal jenna? Physical quantity jenna. For example, length. Length safaruu ni dandeenya. Temperature safaruu ni dandeenya. Distance safaruu ni dandeenya. Akkasuma yeroo safaruu ni dandeenya. Time safaruu ni dandeenya jechuudha. Isaan kun maal? Physical quantity dha jechuudha. Warreen safaramuu danda'an physical quantity dha jechuudha. Quantities that can be measured directly or indirect are known as a physical quantity. Egaa qaamni safaramu jechuudha. Kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis ni safaramu kun maani? Physical quantity dha jechuudha. Kallattiidhaanis ta'uu danda'a, al-kallattiidhaanis inni safaramu maani? Physical quantity dha. The measured value of physical quantity are described in terms of number and unity. Egaa physical quantity kan safaramudha jenne. Physical quantity kan safaramudha jenneerra. Inni safaramu sun immoo maaliin ibsama jechuudha? Lakkoofsaa fi unitiidhaan ibsama. Lakkoofsaa fi unitiidhaan ibsama. Fakkeenyaaf 5 kiloogiraam. 5 maal? Lakkoofsadha. Kiloogiraamni immoo maali? Unitiidha jechuudha. 100 meetira. 100 maal? Lakkoofsadha. Meetira immoo maali? Unitiidha jechuudha. Each physical quantity and its unit have a symbol. Fakkeenyaaf fudhatan jechuudha. 5 meter kan jedhu kana m kun maani? Symboliidha jechuudha. Symboliin isaa maani? Small m dha. In activity 2.7 you can observe that some physical quantities are directly measured while other physical quantity are measured by combining two or more measurable quantity. Egaa maani? Physical quantity kallattiidhaan kan safaraman ni jiru. Akkasuma immoo lamaa fi isaa waliin makamuudhaan jechuudha. Physical quantity lamaa fi isaa waliin makamuudhaan kan safaraman ni jiru. Fakkeenyaaf fudhatan jechuudha. Kan fudhatan jechuudha. Bal'ina isaa kana blackboard jedhaatii fudhadha. Bal'ina isaa safaruuf maani? Asiin lengziidha kuni, asiin immoo widziidha. Area isaa yeroo barbaadan jechuudha. Area isaa bal'ina isaa yeroo barbaadan length times width jedhamti. Amma gaa physical quantity lamatu waliin baay'achuudhaan kan nuti area argannu. Kuni maal? Physical quantity lamatu walitti makamuudhaan kan nuti bal'ina argannu jechuudha. Akkuma argitan kana lamaati ol kan waliin makame kan physical quantity kan biraa ittiin measure goonus ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka qabee jechuudha, volume. Isaan kun lamaati ol jechuudha. Kanaafuu gaa physical quantity lamaa fi kallattiidhaan kan measure ta'an jiru.
Kanaaf egaa physical quantity kan kallattiidhaan measure ta'an jiru, kan kallattiidhaan safaraman ni jiru. Akkasuma immoo kan waliin combine ta'an, kan waliin walitti dhufanii physical quantity lamaan walitti dhufanii yookiin lamaatii ol ta'anii walitti dhufanii kan measure ta'an ni jiru jechuudha. Fakkeenya fudhattan kun area fudhachuu dandeessu. For example, you measure the width and length of your blackboard directly. Akkuma argitan egaa bal'ina blackboard keessan length fi width waliin baay'isuudhaan jechuudha. However, the area is measured by multiplying the length and width of the blackboard area nga maani length fi width waliin baay'achuudhaan jechuudha. Physical quantity can be classified into two. Physical quantity bakka lamatti kan inni qoodamu. Innis fundamental or basic physical quantity bu'uura warreen jennu jechuudha. Fundamental yookiin basic physical quantity fi derived physical quantity. Derived isaan kun immoo shallagamoo isa jennee barannu jechuudha. Kutaa 8 keessatti barattanii dhuftaniitu. Qaamolee fiizikaalaa didiriirfamoo yookiin shallagamoo jettaniiti kan isin barattan. Derived physical quantity isaan kana akkasitti qoodamu jechuudha. Physical quantity bakka lamatti qoodamu. Innis basic physical quantity fi derived physical quantity dha. Fundamental or basic physical quantity are a physical quantity which can be measured directly. Egaa fundamental physical quantity jechuudha kallattiidhaan kan measure ta'anii kan safaraman jechuudha. They cannot be described in terms of other physical quantity. The unit used to measure fundamental quantity are called fundamental unity. Maal jedhamu jechuudha. Unit isaanii fundamental unit jedhamu jechuudha. Unit isaanii fundamental quantity jechuudha. Unit isaanii maal jedhameeti kan inni waamu fundamental unity jedhameeti waamamu. The unity of fundamental quantity is called fundamental unity. Maal jedhama? Fundamental unity jedhameeti waamamu. Unitiin fundamental quantity jechuudha. It does not depend on any other unit. Maala kan of danda'e jechuudha. Kan isaan kan physical quantity kan biraa irratti kan hin hirkannedha jechuudha. Fakkeenyaaf length wanta tokkoo safartan kan biroo irratti hin hirkatu. Physical quantity biroo irratti hin hirkatu. Kallattiidhaan safartu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhattan length yookiin hojjaa keessan safaruudhaaf kallattiidhaan safartu. Kallattiidhaan safartu. Physical quantity biraa irratti hin hirkatu jechuudha. Fakkeenyaaf force safaruudhaaf, humna safaruudhaaf jechuudha. Humna safaruudhaaf maanni mass times acceleration dha miti. Humna safaruudhaaf maanni maasii fi maal irratti kan inni depend ta'u jechuudha. Kan inni hirkatu jechuudha. Maasii fi acceleration irratti kan inni hirkatu jechuudha. Garuu length yookiin time safaruudhaaf kallattiidhaan kan isin safartan physical quantity kan birootti hin hirkatu jechuudha. Kan of danda'edha. There are 7 fundamental physical quantity. Egaa torbatu jiru jechuudha. Basic warreen ta'an, bu'uura warreen ta'an jechuudha. Qaamolee safartamuu physical kan ta'an jechuudha. Torbatu jiru. Isaanis teebilii kanarratti kaawwamaniiti jiru. The fundamental yookiin basic jettu jechuudha. Fundamental yookiin basic. Fundamental jechuun basic jechuudha. Bu'uuruma jechuudha. Physical quantity with their units and symbol of unit. Symbol isaanis akkasumallee unit isaanis kaayetii jira asirratti jechuudha. Basic physical quantity basic warreen ta'an torban kaa'ameeti jiru. Innis maani length, mass, time, temperature, current, amount of substance, luminant intensity. Isaan kana jechuudha. Simboliin isaa jechuudha. Length L dha, kan maasii M dha, kan time T dha, kan temperature capital T dha, current I dha, amount of substance
N dha. Luminance intensity immoo IV dha. Yeroo tokko yeroo I qofa ta'us ni jira jechuudha. Basic unity immoo basic unity jechuudha. Kana jechuun SI unity jechuudha. Basic unity yeroon SI unity meter dha. Kilogram, second, Kelvin, ampere, mole, candela. Isaan kana qabadha. Kan length maalla metra, kan maasii kilograama, kan time, second dha, kan temperature, Kelvin dha. Kelvin dha ishii kana dagatina. Yeroo baay'ee garuu kitaaba irratti yoo argitan iddoo adda addaatti yeroo argitan Celsius dhaan irra caalatti barreeffama. Garuu SI unity kan temperature maalla Kelvin dha ishii kana dagatina. Current immoo ampere dha. Amount of substance mole dha. Luminance intensity candela dha. Symbol isaa immoo M kilogram, second, K, A, mole, CD isaan kana jechuudha. Symbol isaati kuni. Taasisuudhaan osoo gara exercise kana hin deemin dura ol deebinee brainstorming question kan jedhu kana ilaalla. Maani? What is the difference between fundamental and derived physical quantities? Maani? Garaagarummaa isaa jechuudha. Fundamental fi derived physical quantity. Fundamental onneen jiru warreen basic ta'an jechuudha. Warreen bu'uura ta'an qaamolee safartamoo fiizikaalaa bu'uuraa warreen ta'an isaan maal kallattiidhaan kan safaraman jechuudha. Kallattiidhaan kan safaramanidha. Asirraa garaagarummaa isaa asirra barreessuu dandeessu kunoo kitaaba keessan irra isin kaa'etti jirra jechuudha. Asirraa barreeffachuu dandeessu. Maani physical quantity jechuudha. Physical quantity directly kan safaramu jechuudha. Eenyu basic warreen ta'an jechuudha. Basic physical quantity are directly measured while the other physical quantity are measured by combining two or more measurable quantity. Kana barreessachuu dandeessu. Maal jettu? Basic physical quantity jettu. Basic physical quantity are directly measured while other physical quantity are measurable by combining two or more measurable quantity. Jettaniit deebisuu dandeessu jechuudha isa kana. Some physical quantity have only magnitude. However, other physical quantity have both magnitude and direction. Egaa physical quantity kan jechuudha. Physical quantity kan hamma qofa kan qaban jechuudha. Hamma qofa kan qabani warreen kaan immoo maalla hammaa fi kallattii kan qabanidha jechuudha. Hammaa fi kallattii kan qaban ni jiru. Fakkeenya yoo fudhattan maasii yoo fudhattan maasii jechuudha. Maasii yoo fudhattan tokko kiloogiraama yoo fudhattan jechuudha. Tokko kiloogiraama yoo fudhattan kuni hamma isaa qofa nutti hima jechuudha. Hamma isaa qofa nutti hima, kallattii nutti hima. Kallattii faaneen ibsamu jechuudha kun. Kun kallattii faaneen ibsamu. Kan biraa immoo kan kallattiidhaan ibsamu maani? Velocity fudhachuu dandeessu. Velocity'n kallattii faana ibsama jechuudha. Ariitiin kallattiidhaan kallattii faana ibsama. Maaliif magnitude fi hammaa fi hammasaa fi maaliin ibsama? Kallattiidhaan kallattii faana kan ibsamudha jechuudha. Eenyu ariitiin velocity'n jechuudha. Warreen hammaa fi kallattiidhaan ibsaman maal jennaani? Vector quantity jennaan. Warreen hamma qofaan ibsamaniin immoo maal jennaani? Scalar quantity jennaan. Can you mention some example of this physical quantity? Kun fakkeenya isa amma fudhachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya 5 kiloogiraama kun maalla magnitude qofaan kan ibsamu jechuudha. Kana maalla hamma qofaan ibsama. Kallattii ofirraan qabu kun kallattiidhaan ibsama. 5 kiloogiraama bahatti jenna. Bahatti jechuun dandeenyu. Lixattis jechuun dandeenyu. Kallattiidhaan ibsuu hin dandeenyu jechuudha kana.
kun magnitude qofaan ibsama. Kana maal jennaan? Scalar quantity jennaan. Ambraamo 5 meter per second west 5 meter per second west kun maani kallattiidhaan kan ibsamudha. Kana maal jennaan? Vector quantity jennaan jechuudha. Itaan sudhaan activity 2.11 yoolaan in activity 2.2 you measured the length, width and area of blackboard. Discuss the symbol of the physical quantity and their unity. Is there any difference between length and width and area jedha. Maal jechuudha? Unity isaa yeroo keessan jechuudha kana. Blackboard keessan jechuudha. Fakkeenyaaf blackboard kana fudhattan asiin 2 meetira yoo ta'e asiin immoo 1 meetira yoo ta'e eriyaan isaa kanaa maal ta'a? Eriyaan kanaa jechuudha. Eriyaa jechuun walqixa length times width dha. Kanaafuu eriyaa akkamiin hojjenna? Eriyaa walqixa length isaa meeqadha? 2 meetira baay'isu width isaa meeqadha? 1 meetira. Kana yeroo waliin baay'iftan eriyaa walqixa meeqa ta'a? 2 baay'isu 1 meeqadha? 2 dha. Kanaafuu 2 meetira square ta'a. Unity isaa maal meetira square dha jechuudha. Akkuma argitan 2 meetira square dha eriyaan isaa. Exercise 2.7 yoolaan describe the volume, density and speed as combination of fundamental physical quantity. Volume, density, speed jechuudha. Eessarraa akka dhufan? Combination isa kamiiti? Combination fundamental physical quantity isa kamiiti kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf volume yoo ilaallu jechuudha. Volume jechuudha. Length times width times height dha. Dheerina baay'isuu dalgee baay'isuu hojjaati. Kanarraati kan dhufe jechuudha volume. Density immoo density jechuun jechuudha. Density jechuun walqixa density dha kuni mass over volume dha. Volume immoo mass over jennaga. Volume jechuun immoo length times width times height dha. Kanarraa dhufanii jechuudha. Kanarraa dhufe density jechuudha. Density fundamental physical quantity isa kamirraa dhufe? Maasii akkasumallee isaan kaan immoo maal dheerina warreen ta'an jechuudha kun length, width, height kana ta'a jechuudha. Kan ittaan immoo speed dha. Speediin immoo jechuudha S over T dha miti. Kana jechuun length jechuudha ishiin kun. S jechuun fageenya adeemame jechuudha. Fageenya adeemamedha. S dha. S over T time's maal? Fundamental physical quantity. Inni kun fundamental physical quantity, inni kunis fundamental physical quantity. Kanarraati kan inni dhufe jechuudha. Speediin. Describe the unit of volume, density and speed using the basic unit. Egaa unity isaa immoo ilaalla jechuudha. Unity kan volume. Volume maani? Kan volume jechuudha. Volume length times width times maani? Height dha. Egaa kan length maal meetiradha. Inni kunis asitti isinii barreessu volume walqixa maal ta'a? Kan isa kanaa maal unity isaa meetiradha. Kan width maal meetiradha. Kan isa kanaas maal hojjaan jechuudha baay'isuu meetira. Maal ta'a kun waliin yeroo baay'atu volume meetir cube ta'a jechuudha. Meetir cube ta'a.
kan density density jechuun immoo density jechuun wanta mass over volume dha miti. Volume jechuun immoo volume jechuun length times width times height dha. Kanaafuu asitti wal qixa jenne kan unitiin hanga meeqadha? Kiloogiraama dha. Kiloogiraama. Kan length meetira. Walumaa galatti ani volume maal finnee turre? Meetira cubic finnee turre miti. Asuma irratti meetira cubic jedha. Irratti meetira cubic jettu kan isa kana jechuudha. Kanaafuu unity isaa maal ta'a? Kiloogiraam per meetira cubic ta'a jechuudha. Kan density jechuudha. Kan density. Itti immoo speed dha. Speed immoo speediin s over t dha. Fageenya adeemame jechuudha. Kan fageenya ittiin safarru maal immoo unitiin isaa jechuudha. Unitiin isaa maal ta'a? Length jechuudha karaa biraatiin. Length maanni meetira dha. Meetira dha unitiin isaa meetira. Antaamii maal dha? Antaamii immoo second dha. Kanaafuu unitiin volume maal dha? Meter per second dha jechuudha. Meter per second dha. Unitiin isaa jechuudha. Nitaan discuss how to use mobile phone Android to measure the time, heartbeat and body temperature. Egaa mobile fayyadamuudhaan akkamitti kan nuti time measure goonu rukuttaa onni akkamitti kan nuti measure goonu akkasuma immoo temperature qaama keenya akkamitti kan nuti measure goonu. Egaa maani applicationoota ni jiru jechuudha. Applicationoonni garaagaraa isaan measure gochuu ni dandeenya jechuudha. Inni taan drive physical quantity dha. Drive physical quantity. Kana jechuun qaamolee safartamoo diddiirfamoo jechuudha. Qaamolee safartamoo fiizikaalaa diddiirfamoo isa jennu jechuudha. Kana kutaa 8tti barattanii dhuftaniitu hagas mara isin rakkisu hiikaan isaa jechuudha. Physical quantity which depend on one or more fundamental quantity for their measurement are called derived physical quantity. Maal jechuudha? Derived physical quantity jechuudha. Maani waliin makamuudhaan eenyutu walitti makamuudhaan fundamental physical quantity lama yookiin isaa ol waliin makamuudhaan kan measure goonu yoo ta'e maal jennaan jechuudha? Derived physical quantity jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf speed of fudhattan jechuudha. Speed of fudhattan s over t dha miti. Kun speediin maal? Derived physical quantity dha. Maaliif fundamental physical quantity lamatu waliif ramuudhaan kan inni speediin argame jechuudha. Kanaafuu speediin maal dha? Derived physical quantity dha jechuudha. The unit of derived quantity which depend on the fundamental unit for their measurement are called derived units. Maal jechuudha? Derived physical quantity kan inni irratti hundaa'u maanni fundamentally inni irraa derive ta'ee dhufedha jechuudha. Fakkeenyaaf area fudhattan areaan jechuudha length times width dha. Egaa isaan kun lamaan jechuudha maal fundamental physical quantity dha. Fundamental physical quantity maanni innis meetira dha. Unitiin isaa kunis meetira dha. Meetira baay'isuu meetira maal ta'a? An area jechuudha walqixa meetira square ta'a. Kanaafuu kan inni irratti hundaa'u maal irratti jechuudha? Fundamental physical quantity kan inni irraa dhufee irratti hundaa'a jechuudha. Unitiin isaa jechuudha. Fakkeenyaaf area fudhattan volume density amma hojjenneeti turre exercise 2.7 irratti jechuudha. Speed are some example of derived physical quantity. Isaan kun derived physical quantity dha. Maal irraati kan isaan dhufan jechuudha?
basic warreen beezikii ta'an irraa dhufan jechuudha. Fundamental physical quantity irraati kan isaan dhufan. Isaan kun jechuudha. Derived physical quantity jechuudha. Table 2.4 show some derived physical table table 2.4 shows some derived quantity with their unit and the symbol of unit. Egaa teebiliin asirratti argitan kun jechuudha. Table 2.4 in derived quantity derived physical quantity kan nutti agarsiisudha jechuudha. Unity isaanii akkasumallee simboolii isaanii faana jechuudha. Asirratti physical quantity speed, density, acceleration, force, work, pressure asirra jiru. Simbooliin isaanii maani kan speed v dha, kan density mallattoo ishii kanadha. Mallattoo p fakkaatu kana jechuudha. P ishii kanadha. P sirriin ishii kanadha. P kan fakkaatudha jechuudha isheen kun density dha. Acceleration a dha. Forcing f dha. Working w dha. Pressuring p dha. Formulaan isaa maani distance over time dha. Speedin fageenya adeemamerra yeroo itti fudhate jechuudha. Density immoo mass over volume dha. Acceleration velocity over time dha. Forcing mass times acceleration dha. Working jechuudha. Force times displacement dha. Pressuring force over area dha. Unit isaanii immoo yoo ilaallu kan speed maani meter per second dha. Kan density kilogram per meter cube dha. Kan acceleration meter per second square dha. Kan force immoo newton dha. Newton jechuudha. Kan force tokko newtoniin eenyu faana wal qixa? Tokko newtoniin wal qixa. Tokko kilograama meter per second square faana wal qixa. Tokko newtoniin tokko kilogram meter per second square faana wal qixadha. Maaliif asirratti gaa kan maasii maal dha? Kan maasii unitiin isaa kilograamadha. Acceleration immoo unitiin isaa maani meter per second square dha. Kanaafidha jechuudha kun. Kan work immoo joule dha. Joule immoo eenyu faana wal qixadha? Joule jechuudha. Kilogram meter square per second square dha. Tokko juuliin kana faana wal qixa. Tokko juuliin jechuudha. Tokko juuliin. Kanaafuu unitiin work maal juulii dha jechuudha. Kan pressure immoo pascal dha. Kanadha jechuudha. Simboolii isaanii immoo yoo ilaallu simboolii isaa immoo isaan kanadha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Tokkoon jechuudha. Simboolii isaa asirraa ilaaluu dandeessu. Scalar and vector quantity. Scalar and vector quantity. Egaa kan dhabee fi kan qabee isa jennu jechuudha. Physical quantity can also be classified as scalar and vector quantity. Egaa physical quantity jechuudha. Bakka lamatti qooduu dandeenya. Scalarii fi vector quantity jechuudha. Scalar warreen jennu warra hamma qofaan ibsaman jechuudha. Kallattii kan hin qabne jechuudha. Hamma qofaan ibsamu yeroo ibsaman kallattiidhaan miti kan isaan ibsaman. Vector quantity immoo hammaa fi kallattiidhaan kan ibsaman jechuudha. Some physical quantity are described completely by a number and a unit. Physical quantity jechuudha. Maaliin ibsamu yeroo ibsaman numberii fi unitiidhaan ibsamu. Numberii fi unitiidhaan ibsamu. Dura waliin haasofnee turre 5 kilograama jechuudha. 5 maal numberiidha. Kilograamni immoo unitiidha jechuudha. A number with a unit is called a magnitude. Maal jedhama jechuudha? Magnitude jedhama jechuudha. Numberiin unity faana jiru 5 kilogram kan jedhu kun jechuudha. 5 kilogram kan jedhu kun maanni 5 hamma isaati jechuudha.
hamma isaati magnitude isaati. Inni unity faana jiru kun jechuudha. Unity maal kiloogiraama jechuudha. Unity kana faana kan jiru maalni hamma isaati magnitude jennaani. However, other quantity have a direction. Quantity kanneen biroo jechuudha. Maal direction kan qaban ni jiru jechuudha. Attached to the magnitude. Isaan immoo magnitude isaa faana kan ibsaman jechuudha. Isaan kana maal jenna? Vector quantity jennaan jechuudha. Warreen kallattii fi magnitude-dhaan ibsaman, hammaa fi kallattiidhaan ibsaman vector quantity-dha. Warreen magnitude qofaan immoo ibsaman maal? Scalar quantity-dha. Kalqabee fi kaldhabee jechuudha. Kaldhabeen scalar-dha. Kalqabeen immoo kallattii kan qabu immoo kallattii faana kan ibsamu immoo maal? Vector quantity-dha jechuudha. They cannot be described by a number and unit only. Egaa warreen direction faana ibsaman vector quantity jenneerra maal number fi unity qofaan miti kan isaan ibsaman jechuudha. Vector quantity jechuudha. Maal qaba? Directionis ni qaba. Kana jechuun west, north, south, east jedhamee ibsamuu qaba jechuudha dhuma isaa irratti. This physical quantity are grouped into two. There are scalar quantity and vector quantity. Physical quantity nga bakka lamatti qooduu ni dandeenya akkasitti jechuudha. Scalar quantity fi vector quantity jennee qoodna jechuudha. Scalar quantity maal jenneera? Kaldhabeedha. Vector quantity immoo kalqabeedha. Kallattii faana ibsaman jechuudha. A scalar quantity is a physical quantity which has only magnitude but no direction. Kallattii kan hin qabne jechuudha. Maaliin ibsamu? Scalar quantity maal qofaan? Magnitude qofaan hamma qofaan kan isaan ibsaman jechuudha. Example, distance, mass, time, temperature, energy. Isaan kun maal? Scalar quantity dha. Distancein, massii, time, temperature, energy. Fakkeenyaaf fudhattan tokko meetira. Kallattiin ibsameera kallattiin qabu jechuudha. Tokko meetira baha jechuu dandeessa. Tokko meetira lixa jechuu dandeessa jechuu hin dandeessu. Maasii soo fudhattan 10 kilogram kan jedhu kan 10 kilogram west jechuu dandeessa, east, south jechuu dandeessa hin dandeessu. Kanaafuu magnitude qofaan ibsamu jechuudha. Eenyu fa'i isaanii? Scalar quantity jechuudha. A vector quantity is a physical quantity which has both magnitude and direction. Vector quantity immoo jechuudha maaliin ibsamu? Magnitude fi direction-dhaan kan ibsamu jechuudha. When expressed that the car move 50 km per hour to east. Akkuma argitan kun east jedha. Asirratti kun magnitude isaa fi maaliin ibsama? Direction-dhaan ibsama. Kana maal jenna? Vector quantity jennaani. This gives full information about the velocity of the car that includes magnitude and the direction. Egaa ariitiin konkolaataa tokko gara ariitiin konkolaataa gaa kallattii faana kan inni ibsamu. Maalla ariitiin isaa 50 kilometer per hour gara maalitti? Gara bahaatti jechuudha. Gara bahaatti kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha. "15 km per hour is a magnitude." Inni kun maal? Magnitude-dha. Eest kan jedhu immoo maal? Direction-dha jechuudha. Kam keessatti? Isa asirratti nutti hime keessatti jechuudha. Kana keessatti kun magnitude-dha. Kun immoo eest inni kun immoo direction kallattii isaa nutti agarsiisa jechuudha. Because of this, velocity is vector quantity. Velocity maal jechuudha? Vector quantity dha. Kallattii faana kan ibsamudha. Example are displacement, acceleration, force. Isaan kun maal? Magnitude fi direction-dha faana ibsamu jechuudha. Magnitude qofaan miti kan isaan ibsamani. Maaliin ibsamu? Magnitude fi maaliin? Direction faana ibsamu jechuudha. Displacement qaxxaamura jennu jechuudha. Acceleration guula
forcii humna isaan kun maalla kallattii faana ibsamu jechuudha. Inni taanu a vector can be represented either by a single letter in boldface or by a single letter with arrow head on it. For example, displacement can be represented as S or S. Maanni vector quantity yeroo barreessan jechuudha. Letter isaa yeroo barreessan fakkeenyaaf displacement jechuudha. Displacementiin S bakka bu'amti ture maal gootu bold gootanii barreessitu yookiin mataa isaarra xiyya barreessitu jechuudha. Yookiin gurraachessanii barreessitu bold gootanii jechuudha. Bold gootanii barreessitu yookiin immoo mataa isaarra xiyya gootanii barreessitu jechuudha. Sun maal agarsiisa? Vector quantity ta'uusaa nutti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya biraa fudhachuu dandeessu. Acceleration fudhachuu dandeessu. Acceleration vector quantity dha. Maal gootu mataa isaarra xiyya keessu yoo mataa isaarra xiyyan keessan ta'e immoo maal gootu ni gurraachessanii barreessu bold gootanii jechuudha. Akkasiin barreessitu jechuudha. Kan biraa force fudhachuu dandeessu. Mataa isaarra xiyya keessu yookiin maal gootu bold gootanii barreessitu. Bold gootanii barreessitu jechuudha. Kan biraa velocity fudhachuu dandeessu. Velocity mataa isaarra xiyya akkasiin barreessu yoo barbaadan immoo maal gootu bold gootanii barreessitu jechuudha. Sun maal nutti agarsiisa? Vector quantity ta'uusaa nutti agarsiisa. Vector quantity ta'uusaa kan inni nutti agarsiisu jechuudha. Inni taanu key conceptiin. Physical quantity anything that you can measure and describe by number and unit. Physical quantity jechuudha. Physical quantity kan jennu kan safaramuu danda'u kamiyyuu maal physical quantity jenna jechuudha. Egaa inni safaramu sunis maanni numberii fi unity qaba jechuudha. Numberii fi unity qaba. Lakkoofsaa fi unity qaba jechuudha. Fundamental physical quantity. Physical quantity which can be measured directly. Fundamental yookiin basic physical quantity warri jennu jechuudha. Qaamolee safartamuu bu'uuraa kan jennu maanni kallattiidhaan kan inni safaramu jechuudha. Physical quantity kan biroo faana walitti hin hirkatu. Kallattiidhaan kan isin safartan. Derived physical quantities. Physical quantities which depend on one or more fundamental quantities for their measurement. Egaa derived physical quantity jechuudha. Maal irratti kan inni hundaa'u jechuudha. Maal irratti kan inni hirkatu? Fundamental quantity lamaa fi isaa ol irratti kan inni hirkatu jechuudha. Fakkeenya yoo fudhattan velocity jechuudha. Velocity maaliif maal irratti kan inni hirkatu? Displacement over time. Displacement over time. Kanaafuu fundamental quantity warreen ta'an fundamental quantity lama isarratti hirkateeti kan nuti measure gochuu dandeenyu jechuudha. Derived physical quantity. Scalar quantity. Scalar quantity kan dhabee jechuudha. Kallattiidhaan kan hin ibsamne. Magnitude qofaan kan ibsaman jechuudha. Physical quantities that are described only by their magnitude. Maaliin ibsamuu danda'u? Magnitude qofaan jechuudha. Hamma qofaan kan ibsamuu danda'an scalar quantity jennaan jechuudha. Taasudhaan vector quantity. Vector quantity immoo physical quantities that are described by their magnitude and direction. Magnitude dhaaf direction dhaan kan ibsaman vector quantity dha jechuudha. Osoo gara mata duree biraatti hin darbiin activity osoo hojjetiin bira dabarre tokko ni jira. Isa deemnee haa hojjennu. Innis activity 2.13 dha. Discuss in group and classify the following physical quantity are scalar or vector quantity. Scalar fi vector quantity jedhaati adda qoodaa jedha warreen asirratti tarreeffaman kana jechuudha. Mass, time, area, speed, velocity, acceleration, force, energy, work, pressure, momentum, electric, current, density, displacement and temperature kan jedhaman isaan kana. Scalarii warreen ta'an yoon isinitti himu scalarii kan ta'an maasiin scalaridha, timein scalaridha, areaan scalaridha, speedin scalaridha. Velocity'n immoo maana vectoridha. Velocity'n vectoridha. Acceleration'in vectoridha. Force'in vectoridha. Energy'n
scalar working scalar pressure mala pressure scalar momentum vector electric current scalar current density vector displacement vector temperature immoo maani scalar jechuudha. Isaan kana akkasitti qabadhaa. Egaa viidiyoo taanuun mata duree 2.4 unit conversion kan jedhu walitti deebina. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii jalatti naa barreessuun dagatinaa. Nagaan naa tura.